Yooyaa harka fuunee akkam jirtu hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota abdii inspire channel ko kan taatanii egaa guyyaa irraa moo odeeffannoo ajaa'iba ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Egaa promoshiniin kuni promotionii ajaa'iba ta'edha jechaadha. Yeroo kanatti YouTubein ji'a sadiidhaa fi promotionii ajaa'iba baasee jira. So promoshiniin kun maal akka ta'e xuruutti isiniif ibsa. Jalqaba garuu chaanaalii keenya subscribe gochuutiin akkasumas dawwal milkiitii cuqaasuudhaan notify ta'uutiin wantoota nagara qabanii fi wantoota barsiisoo ta'an fidafee akkasiin qaqqabu gochuu qabdu. Egaa promotionii ajaa'iba baasee jira YouTubein jechaadha. Guyyaa har'aan hin qabadhee isinii dhiyaadhe. Egaa baay'ee namatti tola. Maalidhaan yoo jettanii yeroo ammaa kanatti promotionii baasee jira. Promoshiniin kuni baay'ee salphaadha jechaadha laaluu dandeessu. Hanga 2023 kan ta'utti ji'a sadiif kan ta'u bultii 90 guyyaa 90 kan turu promoshiniidha. Promotionii kanarratti namoonni shortiitiin gara monetaayiziitti fiduu dandeessu chaanaalii keessan jedha. Waa baga gammannee baga gammadanii namoonni jammaaronni yuutuuberoonni batalee keessumattuu ni beektu. Sa'aatii 4,000 fi akkasuma immoo subscribe 1,000 jedha. Egaa haa ta'uti amma garuu seera short video kanaan maaltu ta'e yeroo darbe short videotiin sa'aatiin lakkaa'u ture jechaadha. Hedduu jechaadha. So amma garuu short videotiin yoo view hedduu argattanii ji'a sadii keessatti guyyaa 90 keessatti gara milkaa'inaatti dhufuu dandeessu. Gara chaanaalii keessan monetize gochuutti dhufuu dandeessu jedha jechaadha YouTube yeroo kanatti. So ijoollee Oromoo kanarratti promotionii bee kanarratti jabaannee hojjechuu ni dandeenya jechaadha. Kanaaf egaa maalidha seeronni kun seerota as keessa jiran isiniif ibsa jechaadha. Yeroo shortii kanarratti hojjettan kireetii mataa keessaniitiin baacoo haa ta'u barsiisitii haa ta'u barnoota garaagaraa haa ta'u wantoota garaagaraa dandeettii garaagaraa irratti warra hojjettanii keessumattuu kan isin hojjechuu hin qabne kan inni dhorku jechaadha. Viidiyoo namaa fiddanii osoo editing godhiin osoo backgroundiin qeyyeriin osoo kan mataa keessan ibsu ittiin dabaliin yoo fiddanii upload gootan shortii irratti isiniif hin lakkaa'u jechaadha. So akkasuma immoo rakkoon jiru jechaadha. Fiilmii garaagaraa irraa kutanii saayitii garaagaraa irraa Facebook irraa fidanii gara viidimentii irraa fidanii TikTok irraa fidanii gaafa asirratti fe'anii yoo editii hin godhin jechaadha. Yoo hin sirreessin isiniif hin lakkaa'u jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti carraa guddaa baasee jira. Maalidha kan isin gochuu qabdan jedha. Kan koppii hin qabneen dandeettii mataa keessaniitiin yoo hanga ji'a sadii keessatti guyyaa 90 keessatti yoo view haala salphaatiin viidiyoota hedduu hojjettanii miliyoonii 10 view miliyoonii 10 argachuu dandeessan guyyaa 90 keessatti doolaara 100 promotionii badhaasa qaba. Akkasuma immoo chaanaalii keessan monetaayizii godha jechaadha. Chaanaalii keessanii monetaayizii isiniif taasisa jechaadha. Duratti hammam barbaachisa sa'aatii 4,000 akkasuma immoo subscribe 1,000 jechaadha. Kana hin guunne taanaan monetaayiziin ta'u jechaadha. Chaanaaliin amma garuu ji'a sadii keessatti chaanaalii haaraa amma bantanii har'a bantanii har'a kireet gootanii illee jechaadha. Yoo jabaattanii irratti hanga turtii ji'a sadii keessatti guyyaa 90 keessatti viidiyoo mataa keessan viidiyoo kireetarii mataa keessan yoo hin taane immoo viidiyoo babbareedoo viidiyoo inni ilaalama jettanii gaafa fiddan shortii irratti gaafa kuttanii ediitii sirrii gochuu qabdu jechaadha. Kan sinibsu itti dabaluu qabdu jechaadha. Warroota kana xumurtanii yoo uploadii gootanii siniif lakkaa'a jechaadha. Kanaaf promoshiniin kun kan inni ba'ee hanga guyyaa 90 qofaatti jechaadha. Kanaaf guyyaa 90 booda hin hojjetu jechaadha. Disqualified ta'a. Kanaaf guyyaa 90 keessatti itti fayyadamuu qabnaa itti fayyadamuu qabdu. Chaanaalii haaraarree bantanii irratti promotionii kana chaanaalii keessan guddisuu dandeessu jechaadha. Egaa guyyaa har'aa ani qabadhee information qabadhee isiniif dhiyaadhe promotioniidha jechaadha. Egaa chaanaaliin keenya wanta qumna gara qabu wanta sirrii isiniif share godhaa jira waan ta'eef yoo isinitti tole like share subscribe nu gochuutiin nu duukaa ta'a. Galatomaa turtii gaarii isiniif haa ta'u.